Kongresiin Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo haala yeroo naannoo Oromiyaa irratti mari'achuudhaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin marii hatattamaa akka taasisan ifatti beellama gaafataniiti jiru. Ministeerri odeeffannoo biyya Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal dubbii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoos Eertiraaf akeekkachiisa dhumaa kenneef deebii deebiseen ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ni qoosa jechuudhaan himata Itoophiyaan sarbama mirga abbaa biyyummaa irratti gaafii kuffisuu dhiyeessite jira. Paarlaamaan Jabuutii barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo wajjin haala nageenyaa fi naannoo Suudaan keessatti saffisaan hammaachaa jiru irratti marii taasisanii jiraachuun dhaga'ame. Daandiin xayyaaraa Itoophiyaadhaa sababa rakkoo nageenyaa waraana kaaba Itoophiyaatti mudateen balallii biyya keessaa godina Humaraa addaan kutee ture deebisee jalqabsiisuu guyyaa irraa beeksisee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo oduu teenya irraati hanga dhumaatti lammii miidiyaa hordofuu hin dagatinaa isiniin jecha amma bal'ina utuu isinitti himu. Gaafiin paartiilee mormitoota Oromoo gurguddoo lamaan kun kan dhufe rakkoon nageenyaa wallabdee fi tasgabbii dhabuu naannicha keessatti waggoota dheeraaf deemaa ture hordofuudhaan mariidhaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif beellama qabatanii jiraachuun ifatti mul'ateeti jira. Kibxata kaleessa xalayaa durataan dhaaba Koongiresii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaatii fi durataan dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiif erganiin mariidhaaf beellama gaafatanii jiraachuun mul'ateeti jira. Keessattuu yeroo lolli humnoota tikaa mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jirutti lubbuun namoota nagaa hedduun baduudhaan weerara qeerraa buqqa'uu fi gaaga'amni diinagdee fide kanatti mariidhaaf fedhii agarsiisuun isaanii uummata Oromoo biratti gammachuu guddoo uumeet jira. Xalayaan kaleessa Piroofeesar Mararaa Guddinaatii fi obbo Daawud Ibsaa obbo Shimallis Abdiisaatiif kataban paartiileen lamaan ajandaa ijoo walgahii kana Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uu akeeketti jirti. Xalayaan waajjira pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiif dhiyaatte tun nuti warri armaan gaditti xalayaa tana mallatteessine haala Oromiyaa fi Oromoo irratti mari'achuuf pirezidaantichaa waliin beellama gaafannatan jettu hoggaa taatu xalayaa tana durataa kaafaa'uudha Piroofeesar Mararaa Guddinaatii fi durataan dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mallatteessuun erguun mul'ateeti jira. Mariin ABO fi kaafaa'uun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaafatan tun eega mariin araaraa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jidduutti Tanzaaniyaatti dhiyaatte fashalootiin waggaa 2 booda kan dhiyeeffamte hoggaa ta'u paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa garee hidhate kanaa waliin mari'achuu dhabuun paartiilee mormitoota seeraan sosso'an kanneen rakkoo nageenyaa siyaasaatii fi diinagdee naannicha keessa jiru furmaata barbaaduuf marii siyaasaa irratti hirmaachuuf fedhii akka qaban kan agarsiisu ta'uun mul'ateeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii marii tanaatiif deebii akkamii kan tagettu hanga ammaatti wanti mirkanaa'ee jiraachuu baatullee mariin tun milkaa'inaa fi furmaata Oromiyaaf ni taati jedhamteetii eegamti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoos loltoonni Eertiraa kutaalee kaaba Itoophiyaa to'achuu fi dhimma keessoo biyyattii keessa seenuudhaan himannaa dhiyeesseef Eertiraan deebii cimaa kenniteeti jirti. Himannaan tun waltajjii imaammata dhimma alaa Yuunivarsiitii Finfinneetti dhiyaateen Eertiraan gareewwan hidhatan deeggaruudhaan murna TPLF fi kan Dabratsiyoon Gabramikaaliin hoogganamu waliin hiriirtee Itoophiyaatti weerara banuudhaaf qophooyte jechuudhaan ministeera dhimma alaa Eertiraa himachuun ni yaadatama. Ministeera odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal himannaa Itoophiyaa tanaaf manifestoo waraanaa paartii badhaadhina Itoophiyaa bulchaa jiru paartii Potemekin jechuudhaan yaamu jecha aktivistoonni Eertiraa bal'inaan itti fayyadaman jechuudhaan himannaa tana kuffise. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun akka waan Eertiraan weerara Itoophiyaa irratti kaasuuf deemtutti dubbate jechuudhaan garuu himannaan Itoophiyaa tun tooftaa iftoomina qabdu jechuudhaan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal ministeera dhimma alaa Itoophiyaa qeeqeeti jira. Akka ibsa ministeera odeeffannoo Eertiraa kanatti himannaan Itoophiyaa tokko arrabsoo Eertiraati jechuudhaan qeeqe. Eertiraan waldhabdee mootummoota Itoophiyaa wal dura duuban bara 1998 hanga bara
kuma keessa ture dabalatee kan Eertiraan naannoo wal falmisiisaa ta'e baadimmeetti ta'e wal cinaa qabuudhaan dhimmi gaafii Itoophiyaa galaana seenuuf dhiyeessite irratti Eertiraan haguuggii paartii biyya bulchaa jirtu ajandaa irredentizim bal'aatee jechuudhaan himannaan akkanaa tun himannaa yeroon isii irra dabarte jechuudhaan komate. Eertiraan birmadummaa isii tiisuuf yoom qophii kan ibse ministeera odeeffannoo Eertiraa kun Itoophiyaan himannaa burjaachii akkanaa dhaabuu akka qabdu ministeerri odeeffannoo Eertiraa kun Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Paarlaamaan biyya Jabuutiidha barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo wajjin haala nageenyaa fi naannoo Sudaan keessatti saffisaan hammaachaa jiru irratti marii taasisuun dhaga'ame. Akka ibsa waajjira muummee dhaabbatichaa magaalaa Jabuutii walgahii murteessaa ta'e taasifamuu ibsetti walgahii kanarratti ergamtoonni addaa Sudaan irratti hojjechuuf ramadaman dhaabbileen biyyoota hedduutii fi michoota ijoo naannoo fi idil-addunyaa argamanii jiraachuu beeksise. Ajandaan walgahii tanaa inni guddaan haala waliigalaa Sudaan hammaataa dhufee fi sodaachisaa ta'uu fi magaalaa guddoo kaaba biyyattii Darfur Alfashar keessatti mul'achaa jiru yaachisaa ta'uun ibsamee jira. Alfashar lola waraana Sudaanii fi humnoota deeggarsa saffisaa jidduutti gaggeeffameen namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanirraa buqqa'uun rakkoo hamaa keessa jiraachuus beeksise. Magaalaan Alfashar ji'oota dabran keessa marfamuu fi lola keessa kan turte hoggaa ta'u rakkoon guddaan mudatee jiraachuu kan ibse hoggaa ta'u Dr. Warqinaa Gabayyoolleen akka ibsetti walgahiin tun karaalee qabatamaa tattaaffii ijaarsa nagaa cimsuu fi kenniinsa gargaarsa namummaa jeeqame irratti kan mari'atamu ta'uu beeksisee jira. Barreessaan muumichaa walgahii tanarratti hafuurri tokkummaa faarsuun Sudaan gara nagaa fi tasgabbii waraatti fiduun kan danda'amu mala waloo fi qindoomina qofa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin Dr. Warqinaa Gabayyoo guyyaa kaleessaa barreessuudhaan beeksisee jira. Daandiin xayyaara Itoophiyaadhaan sababa rakkoo nageenyaa waraana kaaba Itoophiyaatti balallii biyya keessaa godina Humaraatti taasisu addaan kutee ture deebisee jalqabsiisuu beeksise. Sararri daandii xayyaara Itoophiyaa balallii gara buufata xiyyaara godina Humaraatti taasisu kan waggootaaf dhaabbatee ture guyyaa irraa sadaasa 19/2025 ifaan ifatti jalqabsiisuun mul'ate. Balallii xiyyaaraa gara Humaraatti taasifamu kun ji'a dabree sararri daandii xiyyaara Itoophiyaadha balallii waggootaaf addaan citee ture ni jalqaba jechuudhaan akkuma beeksise jalqabsiisuu kan ifoomse hoggaa ta'u guyyaa irraa ibsa miidiyaaleef kan keessatti balalliin biyyaalessaa xiyyaara idileedhaan gara buufata xiyyaara Humaraatti jalqabuu isaa ifoomsee jira. Balalliin tun jalqabuun sochii investimentii gahee guddaa kan qabu jedhamee jira. Dabalataanis balalliin tun gama hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaaf bu'aa dabalataas ni qaba jedhamee jira. Bara 2022 irraa kaasee waggoota 3 dabraniif sababa lola waraana kaaba Itoophiyaa, waraana Tigraay fi waraana raayyaa ittisa biyyaa jidduutti ta'een addaan kan cite hoggaa ta'u sanboodaas ammoo sababa lola waraana kaabaa, waraana faannootii fi waraana mootummaa jidduutti gaggeeffamaa tureen haalli nageenya kaaba Itoophiyaa boora'uun wal qabate xayyaarri Itoophiyaa guutumaan guutuutti balallii kana addaan kutuun ni yaadatama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun jiruu kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtii